Akkam ooltan kabajamtootaaf daawwattoota yuutuubii koo maraaf egaa guyyaa kaleessaatii kaasee guyyaa har'aa guutuu guyyaan dukkanaaf fokkistoon kun jireenya keenya uwwistee jirti. Egaa obboleettii keenya boontuun haala jireenya ishee mudatee haala ulfaataa fi rakkisaa hiikkaansaa nama hundumaaf galuu didee wala deemtuu gammaddee birraatti hin quufne haala kanaan yeroo addunyaa kanarraa boqottu nama gaddisiisa. Maarree egaa boontuun kaleessa dheengaddaa seenaan jireenya ishee abbaa malee kan guddatte haadha ishee jijjiiruuf olii gadi ka'aa kan ture. Bu'aa bayii jireenyaa addunyaa kanaa mo'uudhaaf waan isheen hin taane hin jirtu. Barandaa namaa bultee leestiroo hojjettee hixaarraa hanga mana fotoo banachuutti. Mana fotoo banachuurraa hanga abbaa manaa isheef konkolaataa bituutti geessetti. Egaa addunyaan kun yeroo tokko tokko utuma fiiganii namaa mijattu. Isa kana keessatti lubbuun ishee boqote. Egaa uummanni biyya kana keessa jiru yeroo ati hojjettu, yeroo ati tattaaffattu, yeroo ati jireenya kee jijjiiruuf buutee baatee waan meeqa taatu halkanii guyyaa dhagaa sitti guura. Jijjiirama kee illee hin jaallatu. Mucaan kunis jijjiiramtee boqonnaadhaan yeroo jiraachuuf jettutti bakkee irraa gara manaatti, mana keessaa immoo gara lafaa gara sireetti yeroo isheen dabartu mana kiraayii fudhatte illee otuu ji'a tokko keessa hin taa'in kunoo addunyaa kanarraa boqotti. Seenaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Egaa uummanni keenya gaafa ati fayyaa jirtu siif hin birmanne kunoo yeroo ati duutu akkanatti siif gaduudha. Akka kanatti obboloota koo keessumaa adaraa keessan shamarran mana bunaa hojjetan, shamarran hoteela hojjetan, shamarran mana namaa hojjetan, shamarran daandii irra jiraatanii adaraa keessan arraba keessan irraa eeggadhaa. Garaan koo cabaadha. Baay'een gaddi. Baay'ee na dhukkuba. Soomichaa kana hin beeku ta'e gaarii ture. Silaa amma kana miidhamu. Obboloota koo adaraa keessan arrabni keessan akka inni nama miidhu. Sibiilli nama hin miidhu. Qoraansa sibiilaa irraa hin fayyamu. Qoraansi arrabaa garuu nama hin fayyisu. Egaa waan ittiin of ajjeefte isa dhumaa ishee Waaqayyo isheetu beeka. Daraa warri jirtan rakkina biyya lafaa keessa jirtu, addunyaa buburree kana keessa ariifattanii murtoo hin fudhatina. Jireenya keessaniif isa boriif yaada, lubbuu keessaniif yaada. Kun amantiidhaan kutaan maaliin kan ol hin qoonne saba hundumaafan jedha. Rakkina darbuuf jirtu, jecha darbuuf jirtu, jireenya darbuuf jiru, haala darbuuf jiruuf jettanii adaraa keessan lubbuu keessan boqonnaa hin dhowwatinaan dhaamsa. Egaa kana hundumaa yeroo hin jedhutti obboleettiin keenya lubbuun ishee addunyaarraa akkuma darbeen kunoo guyyaarraa geggeessaan ishee sa'aatii 12:40tti raawwateera. Egaa wanti godhamu hin jiru. Lammii ko nagaatti ani qajeeleera saanduqaan marame. Kanaan booddeen jiru jaakoo waliin jechuu qoosaan durbarame. Saba koo nagaatti warri karaa kaabaa kallattii ba'aatti, warri karaa kibbaa bu'aa na gaggeessaa wallagga lixaatti. Egaa qajeeleera karaatti na dheegaa, ijoolleen naqamtee sanyiin orra leeqaa. Egaa nan dheeginaa ijoolleen finfinnee, ijoolleen shaggarii, guyyaan dhumaas geessee baaneera gargarii. Ambotti na eegaa biyyaa caaluun deessaa, karaatti ba'aatii bu'aa na gaggeessaa. Warri karaa geedoo, warri karaa baakkoo, warri karaa jaajii bu'aa na gaggeessaa sa'aatii ja'aatti. Egaa maaliin jedha irreen du'aas dhuftee micciirtee na qabdee, harmee koo nagaatti ishee anaan dhabdee. Nan hojjedhe malee yooman quufee nyaadhe, nan heerume malee yooma akka riyyaa koo yooman mucaa baadhe. Yooman mucaa godhee maqaa itti baase, guyyaan rabbiis dhufee lubbuu koo na baase. Joosii koo jabaadhu mudhii kee jabeessi, kan gargar nu baase jabaan akka du'aa maal garaa jabeessi. Nagaatti saba koo nagaatti yaa lammii.